كون شريان ظاهرة سنقال أسيمي منا أمارة تقاف تقول لينشي أبامي قدي أنا أثنى لينشي كنا كوا بايتوه منا إنه دماغي نمشيو كنا نكون ستة فايدان مستري وي أبندتين أكيد إثيوبيا هذه كافيه ما دينون دشير جرتوا لينشي أبامي صدقان بكا بيتي فولا بيتي أكادا إثنيقال يوم كنا ورا ذي كافيه أولدر بوا أولدر بكون نمكن ناجرين تجرمو نمكالاتو ما جراني جروجر سيكالي بيتي ربي نما كان كفرت كارسكي إذا رزقي إذا قويدا كان فان إذا جيس أبولي سكي أني وانيو أمتك يلين كابو أكاونت لين كابو متاوك لين كابو نما بري رتي غورو لين كابو غاري ويتون كابو كان في موتو أمني تندورا غاندي تندورا غارغارثا غورا في تورة جيران كنا فكنا كوري ورا ثركا كيسا أمني أجر كوري ورا موتو يولا هري كيسا ما كيرا إيجالين نمون دبرة لجرا كنا جيران غاندو ما فرنتي تكا أني أنغو فتن بيكو كوريس تايم بيكو بري ولتي كابو يوا ويا ولك أمني أمتا كنا قد آمنا نمني جرو يو جراته منا أصلي جرا مني مكي جرا مني عرفات جرا مني مبارك جرا كن عرفان قها لكي بقى كنين كسبار ريته عما سكالو كبا تيك توك روتا برا أولبا فدنا يو جران سمرته هوا تقليب چكي برباچيسو أما زيني قاله مني كون انتو مني مكلين تو مني عرفات اللين تو مني مبارك اللي هنتو منا براغو رايتا نوتي عرفان توكم والله جينا ما تايم قصدي سنبار بادر اسني دفن اكاونتي تاماني موتوما برا ايما كابو NGO تاماني فداي رمتا NGO تاماني هندفو يوجر امي موتو فرمان ستيبي تيانو نموتا نمري بيكو artistoota fi sheekota keessaa walitti qindeessine akkaawuntii haarawbanne eeyyamsiifne birri ummataa irratti guurra. Beellamni illee achi fagaatuun qabu. Arbi kabisaami borujummaa wiixata ganama banamuu qaba. Gargaarsi sanbattaan lamaan dhufu ta'uu qaba. Kana bira ta'uu qabu. Hagasitti amma warri achi yoo NGO'n amanamaan jiraatu umara koon qabu irratti mari'anna. Discuss goona. Namoonni akka carraa wannoo beeytan mucaa Ameerikaa jiru kana yeroon geesse beeytan itti dawwalaa haa dhufu yeroon geesse gidee laabii teente nawaa biyya inni nama jabaan Oromoon qabdu waa'ee waldaa sikkoomandoo kana illee waa'ee kaayamaalii jedhanii ka warra Kanaadaa ka uummata sikkoomandoo tokko illee hin beeka kunoo ijoolleen Kanaadaa illee as jala ababaa darbaa jiran hin beekan itti dawwalaa sheer itti naa godha Abdurrazaaq maqaan isaanitti fakkaate yeroon geesse namni beeytan itti dawwala asliin si barbaada man asliitti Oromoon si barbaadi yaani akkas kaayyoon diyaasbooraa amma ani diyaasbooraa hedduu keessan na dubbisan kaayyoon diyaasbooraa akka dhaabatittis akka dhuunfatittis harcee bituu miti qamadii bituu miti ummata manni irraa diigame kana evidensi kaamaxxaachuu mana ijaaru dhagaa fi bolokkeetii bitanii manni citaa hin gubata mana qorqorroo ijaarra fi jedhan Senegalem wanni nuti argine fi wanni warri dhaabba wanno ka afooshaa garagaraa qabu kuyyoo walitti bu'e ima ijaaralle jechuudha yoo xiqqaate hawwatii 20 30 40 50 ganda tokko ganda lama ijaaruu danda'a jechuudha Senegalee abbaa hiree wal haa ga'u rooba taateetiin waliin ga'u waan ta'eef kaayyoon kenna kana kaan irratti mootu warri kalee beelama itti kennanne Baba Nuruddin fi Jibriili waan irra gayan waan itti walii galan nutti himanii jechuudha haasaa isinitti dheeresse dhiifama of kolcha. Carraalee nunni adde makkush dubbadha tartiiba nama carraa isinii kennina. Yaa rakkoon qabu dubbataa turre guyyaallee ummanni waan maasliin jeeratti dubbanna guys. Mana abbaa fedhellee taatu nuti dhimma Oromoo irratti bika hundatti harkamuudhaaf qophiidha. Hundi keenya hojjechuu rakkoo manarraa hin qabnu still gasti nuti mana banannee teenye kaleen dhukuu caala gasti irra taa'utu irra nuuf filannoodha baay'isawee akka nama tokkotti akka nama gargaarsa hedduu keessa tureetti jechuudha. Kanaafuu wanti manaa nama hin rakku namni garuu maallaqni irratti guuramu nama amanamaa osoo hin ta'in waan inni joo wayii ta'uu qaba asli nama amanama jedhamee dhufu osoo hin ta'in wanti kun akkuma akka dheengadda akka hin taane ta'uu qaba. Kanaafu
amma guyyaa lameen hanqaafe kanatti miidiyaan guutuu namni hundi sagaleen amma taamaa jira namni hundi quba qaba namni dhageenye yoo ka beekaa callisee malee namni dhageenye hin jiru akkasitti mana nama tokko filamee gargaarsi yoo godhamee gargaarsi kun bikka ga'uu qaba jeeti yaada nama gargaarsa kan akka dheengadda akka hin taane kanuma jechuu barbaada. Guyyaan illee mana kiyya dubbadhee waan hin tureef irra deebi'ee haasa'uun barbaadu isin dhaggeeffadhaa jechuudha akka Oromootti harkamuuf dhufne. Thank you so much. Afmi enu cara itanu baba. Ajandaan alam bahu silawaa dubbachuu barbaade yeroo biraa dubbanna. Waan jedhamu qabu Ahmadillee jedhee jira Maakillee jettee jirti. Jalqabaa'uu dhimmi mana itti gargaarsaa wal nama dhabsiise jedhee jira jedhee yaadu. Ani gara kiyyaanii sochii kana goonee turre yaa'u akkaawunti makenname irratti callifneetuma hawaasa san yeroodhaaf akka dhaqqabuuf guuraa turre sun akka komiitti yoo kaka'u taate nuti hawaasa keenya ka armaan dura nama gargaaraa ture maqaallee dhoofnee si dabalatee hanga tokko ati quba qabdaa waamicha gochaa turre namoonni hedduun beekatuma of qabne even arreedillee keessan dubbisee sillee si dubbisee jira kanaaf nuti mana mormiin qabnu jechuu barbaadetti gamaa gamanatti wal qoqqooduun immoo waa balleessa malee waan tolchu hunda dura tokkummaan keenya barbaachisummaa qaba nama liidar nu godhu qabaachuu danda'uudha qabna har'aafu osoo hin taane borumaafu ilaa aslii waa tokko beekuu danda'uudha qabna namni keenya hedduun isaanii beeka gargaarsi kun arsii irratti kana ta'e malee burjaajjiin kun ka uumame malee bakkeewwan garagaraa Oromiyaa keessatti turee jira. Waan akkana argineen beeku sagalee ta'uu fi waan qabnuun gargaaruu malee bifa haarawaan kuni ka ta'uu danda'eef maali hunduu beeka hunduu mana banatee haasa fakkeenyaaf namni 7,000 bakka kana jira 2,000 bakka biraa jira 500 bakka biraa jira kun yuunitii ta'uu danda'uudha qaba walitti dhufuu danda'uu qaba liidara qabaachuu danda'uudha qaba nuti gargaarsa keessatti gargaarsi milkaa'ina argatu gargaarsuma mana kan keetitti mana maakii mubaarakii fi mana haadhafaatitti ta'u yeroo baay'ee waan dhalate cufa namoonni xiyyeeffannaa isaanii akka isinirra kaayan waan wal nu mormisiisuu miti jechuudha. Maqaan taane walitti baasuu, wal arrabsuu, wal xiqqeessuu keessa bu'aan tokko illee hin jiru. Jabaa ofii gaafa jabeeffataa deeman, jabaachaa deemu malee kufaan deeman. Wanti hunduu tarsiimoo qabaachuu danda'uudha qaba. Gargaarsi kun lafa qabatee of fuulduraafuu kaardhaa dhiisa. Ka boruuti, kaardhaa yaaduun qabnu. Kaardhaa yoo ka deemnu taate manuma aslii haa ta'u mana maakii keessa yoo ka deemnu taate yoo ilaameen wal argaan hin jiran galma ga'uu hin dandeenye gama biraatiin wal cabsuu irratti xiyyeeffannaa guddaadhaan namoota akkaataa kanaan tarkaanfatan dhaabuu danda'uu hin dandeettanis humna akkasii illee hin qabdan garuu immoo ilaameen irratti hojjechaa jirtanii dhaabbadhaa of laalaa tokkoon kenna dhaabbannee yoo wallaalle eenyutu karaa malee deemaa jira. Nam qaama karaa malee deemaa jiru san fidanii sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Gama biraatiin hawaasni keenya hundi irraa furmaata argatuuf mootummaa jira biyya keessa boo mootummaa naannoo Oromiyaatu jira. Abbummaadhaan mootummaan naannoo Oromiyaa daangaalee guutuu kabajuuf kabachiisuuf hawaasa dhageeffachuun dirqama isaati. Hawaasni biyya keessa jiru, hawaasni biyya alaa jiru, ilmaan isaaniitti ka biyyootan garaagaraa irra jiru. Yeroo rakkoon dhalatte hawaasni gadi bahee uummata kana ka gargaaruuf maaliif abbaa haadha isaanii waan ta'aniif osoo gargaarsi kun guutumaan guutuutti ka dhaabbatu taate hawaasni akkaataa saniin 17,000 buqqa'e ganda biratti lixa ganda san nagaa nyaatuu hin danda'u gandi sun ganda biratti deema akkaataa kanaan mootummaafis yaadaa fi yaaddoo ta'a dhaabbatee ilaaluu danda'uudha qaba jechuudha dhugaa jirtu walitti himuu danda'uudha qabna qaama feete deeggari qaama feete dhiisi. Garuu gaafa walitti dhufnu ka buqqaa jiru abbaa keenya ka buqqaa jiru haadha keenya obbolaa keenya deettuu karaa irratti argaa jirra mooraalii ittiin nama qe'een illee hin qabnu mooraalii ittiin kana ta'uu qaba tan ta'uu qaba jedhuun illee hin qabnu kuni nuuf haarawaa miti bakkeewwan garaagaraa irra turee jira asli hunda dura wal dhageeffachuu danda'uudha qabna kabaja walii kennuu danda'uudha qabna nuti sa'aatii kanatti yoo namoota nu birmate galateeffanne malee namoota nuuf dhufan kan komannuu miti jechuudha. In dhaabadha. Kana jechuun
mootummaa arrabsee mootummaa duulee osoo hin taane rakkataa kiyya ka achi dhaabate haadhatiyya muka jala jirtu daa'ima muka jala jiruuf waan humni kiyya na godhe hin godhaaf isa saniif. Diteelii biraa keessa galagalee waan biraa haasa'uun fedhu. Ammatti waa'ee laa nuti anama fakkeenyaaf akka atleetitti nuti warri miidiyaa kana jiru akka atleetitti namoonni ana fakkaatanii jibbaa warra mootummaa deeggaruullee hin qabnu. Jibbaa mootummaallee hin qabnuti. Jibbaa abaa'ollee hin qabnuti. Jibbaa nama abaa'oo deeggaruullee hin qabnuti. This is kaayyoodha. Poolotikaano. Nuti yeroo kamuu waggoota sadan arfan darban qaama kamirraayyuu birata. Annaash qaabbixin yoo argaa jiraatte namni bar qaama deeggaru tokko hin ashqaabbaxaafi. Hin deeggarrus hin balaaleffannus. Maalitti amannaa jarri kun ilmaan abbaa tokkooti obboleewwanii quufatu wal nyaachisee carraa argatanitti fayyadamuu wallaalanii ummata irraa dhalatan nyaataa jiranii dararaa jiranii jennee waan amanuuf lamaanuu waan nu biratti ilaalcha keenyatti waan sirrii hin taaneef hin deeggaru. Waliin nu siqaa waliin mari'annaa jennee itti boonnee dadhabnee didanii deeggaruu dhiifne lamaanuu. Sinigalee miti hin deeggaru nama wallaahi abiyyiin faas hin deeggaru marroo faas hin deeggaru jechuudha. Hawaasa dararamu kanaan ka deeggaru yeroo kamuu. Everything irra hedduun ijoolleen asirratti irratti dhiyaatan jechuudha. Warri deeggarullee mootu kaabaa'oo deeggarullee uummata isaa hin gargaarata. Quuqama isaa uummata isaan fedhu uummata kanaaf qabsa. Kan mootummaa deeggarullee quuqama uummata isaa hin fedhu uummata kana bulchaa jira jedhee waan uf yaaduuf uummata hin deeggara. Kana qabatamatti waan gargaarsa keessatti maqaa warra mootummaa deeggaruutiif warra abaa'oo deeggaruu ifidensii nuti mallaqa isaan erganiif galchanii wajji waan beeynuuf namni asirratti dubbatee qofaa fi miti jechuudha. Sigalami warroota akka keetii kan osoo hin taane warri dhageettii hin qabne anam ijoolleen baankii keessa dalgan ijoolleen damooza qaban minaamin warri bakka silxana guddaa warra 50,000 1,500 nu gargaaru bira dhaabbataa ture jira. Gargaarsa dabre keessatti maqaa isaanii dalagaa isaanii waan beeynuufi wannoo miti jechuudha. Amma gargaarsi inta danaqqafee namuu anaan malee jedhaa warra jedhutti deebi'u. Nuti kaayyoo isaanii damee ofirra teennee kalee nu dhukkubullee hin qabnu rakkannee dubbanna malee akka dhugaatti hin feenullee. Sigalemi amma rakkoo guddoo kanallee gizee amma injira yeroo bifa haarawaan gara miidiyaa kanaa dhuftu maqaa minaaminii barbaaduuf fedhiin jiraachuu mala. Amma fakkeenyaaf makiin amma nama guddaa taate heerumtee intarneetii makii hangafaatiif anarraa sii dubbadha waan as jirtu. Gargaarsa meeqa goone akka dhuunfattillee anaaf isiin qofti sagantaa qabne goone takka harca irratti suuraan kiyyaaf kan isin maxxanfamee takka nama nu faarsullee viidiyoo maxxansine riipoosillee goone hin beeknu. Hawaasa keenya irraa dhalanne dirqama namoomaa qabna, dirqama ilmoomaa qabna. Hamma dandeenyuun yoo qabaanne kiisa kenna, yoo dhabne warra nu beekan walitti qabne warruma akka isinii kana irraa guurree gadi ergaa ture. Warri mootu amma addanaa qafee yoo jedhe yoo taqanaa qaanyiin jiraate addanaa qafa. Amma qeen nabii kennafuu hin taane jechaaf yoo funfun jedhe malee warri akka baabaa kunifaa shari'aan zaahiraa yoo furdinnaan umriin beekumsaan na caalan malee fuula sadaqaa qixxee kiyyan qaban. Namni mana aslii gargaarsi.